Baha giddu galeessaa keessaa oduuwwan haaraan namatti hin tolle dhaga'amaa jiru. Sodaan waraanaa gammoojjii kan durii caalaa addunyaarra buufateera. Biyyoonni addunyaa hundumtuu meeshaa waraanaa isaanii keessa qabatanii taatee baha giddu galeessaa keessaa seenuuf dhaggeeffachaa damsaa jiru. Yerusaalem kallattii torbaan marfamtee jirti. Dhiphinni Yerusaalem inni macaafa qulqulluu irratti barraa'ee ga'eera. Masiihiin sobaa anaan Yesuusii fi Muhammaditu na ergee na simadhaa jedha jiruu fi Islaamotaaf Yuhudii fi Kiristaanota walitti tokkomsuuf ani jedhu tokko ammoo Israa'el keessaa ka'eera. Inni iddoo qulqullaa'aa iddoo aarsaa sana qabateera. Uummanni Israa'el sagaleen alarmii akka dhaga'ameen godoo lafa jalaatti akka namman hubachiifameera. Israa'el daangaa ishee galaana diimaatii kaaftee hanga laga Efraaxiisitti karoora jedhu mirkaneeffataa jirti. Biyyoonni akka Iraan, Tarkii, Sooriyaa, Gibxii, Saawud Arabiyaa, Yemen, Qaataar fa'aa hirriba malee bulaa jiru. Israa'el Gibxii wajjin waliigaltee gurgurtaa boba'aa fi nageenyaa qabdu turtee adda kuttee jirti. Kana malees Israa'el Gibxii rukutuuf qophiin hatattamaan akka adeemsifamaa jiru beekameera. Hamaas gaara Siinaa jalatti warshaa rokkeetii akka qabu ibsame. Hangaa'onni Hamaas hedduun gara Gibxiitti baqataniiru. Israa'el ammoo Gibxiin rukutuuf humna qilleensaa fi humna waraanaa isaanii ajaja itti kennamuuf akka of qopheessuuf ajajanii jiru. Gibxiin gama isheetiin Ameerikaan wabii nageenya naaf haalaattuu jedhaa jirti. Itti dabaluudhaanis Israa'el fiixee daangaa koo tuqxi yoo ta'e waraana hamaatu ka'a jechuudhaan sodaa qabdu agarsiisaa akeekkachiisaas jirti. Achi booda sangaa'ota Hamaas Tarkii jiran akka haleeltu Israa'el karoora qabattee akka jirtu himamaa jira. Kanarraa ka'uun Yerusaalem kallattii torbaan waraanaan marfamteetti. Macaafni qulqulluun akkuma dubbatu yeroo Yerusaalem marfamuu ishee argitan dammaqaa yaada garaas geeddaradhaa dhufaatiin gooftaa keenya Yesus Kiristoos akka ga'e yaadadhaa raajummaan jedhu raawwatamaa jira. Kanaaf amantoonni dammaqaa gammadaas deebi'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesus Kiristoosii eeggadhaa isiniin jenna. Egaa guyyichaa yericha isin beektaniiti dammaqaa isaaniin jedhe. Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 13. Ciniinsoo addunyaa waraana guddaa dhaluu fi sanaa booda deebi'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesus Kiristoos ariifachiisaa jiru sanaatiif taateewwan baha giddu galeessaa keessaa hatattamaan raawwatamaa jiranii fi jijjiiramaa jiran bal'inaan isin biraan geenya nu waliin tura. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiin gara oduu keenyaa ammeetti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Yesus itti fufee Yerusaalem loltuudhaan marfamuu ishee yommuu argitan garuu diigamuun ishee akka dhiyaate beekaa. Yommus Yihuudaa kan jiran gara gaarotaatti haa baqatan, mandarattii keessa kan jiranis ba'anii haa adeeman, biyya keessa kan jiranis mandarattiitti ol hin galin. Guyyoonni kun guyyoota adabaati kan caafame hundinuu haa raawwatamuuf. Garuu guyyoota sanatti dubartoota ulfaa fi warra hoosisaniif wayyoo. Gidiraan jabaan biyyicha irratti dheekamsis saba kana irratti hin dhufa. Kaan qara billaatiin hin du'u, kaan immoo biyya hundumaatti hin booji'amu. Yerusaalemis saba Waaqayyoo warra hin ta'iniin irraa hin ejjetamti. Kunis hamma barrii warra saba Waaqayyoo hin ta'iniitti kennamee raawwatamuutti jedhe. Itti fufees milikinnis biiftuutti ji'atti urjootatti hin ta'a lafa irratti sabni hundinuu hin muddama. Ursaadhaa fi dhahaa galaanaa kan akka isaatii dhaga'ame kan hin beekne irraa kan ka'es waan godhuu hin wallaala. Namoonni naasuudhaaf isa biyya lafaatti dhufu sodaatanii eeggachuu irraa kan ka'e in laafu. Humnoonni bantii waaqaa keessaa hin raafamu. Yommus ilmi namaa humnaa fi ulfina guddaadhaan duumessa keessa utuu dhufuu hin argu. Kun hundinuu ta'uu
dhaga'uu yommuu jalqabu mataa keessan ol qabadhaa ol ilaalaas furamuun keessan dhiyaateera'oo isaaniin jedhe. Wangeela Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 20 hanga 28tti. Yeroo ammaa kana Yerusaalem marfamtee argamti. Kanarraa kan ka'e Israa'el waraana biyyoota ollaa irratti tarkaanfii hin eegamne fudhataa jirti. Har'a Yemeniin daaraa godhaa turteetti. Guyyoota muraasaan dura ammoo Qaatariin rukutteetti. Yemenitti aansitee kan rukutamtu ammoo Gibxi akka taate aangaa'onni Israa'el akeekkachiisaa jiru. Aangaa'onni Israa'el Hamaas Gibxi keessatti gaara Siinaa jalatti warshaa oomisha rookeetii qaba jechuudhaan kana malees aangaa'onni Hamaas Gibxi Kaayiroo keessa jiru jechuudhaan itti aansitee Gibxiin haleeluuf karoora hundumaa xumurtee jirti. Uummanni Israa'el ammoo sagaleen alarmii akka dhaga'ameen godoo lafa jalaatti akka namman hubachiifameera. Israa'el daangaa ishee galaana diimaatii kaaftee hanga laga Efraaxiisitti karoora jedhu mirkaneeffataa jirti. Biyyoota ollaa Iraan, Tarkii, Sooriyaa, Gibxi, Saawud Arabiyaa, Yemen, Qaataar fa'aa ammoo hirriba malee bulaa jiru. Israa'el dabalataan Gibxi wajjin waliigaltee nageenyaa fi waliigaltee daldalaa boba'aa jiru adda kuttee jirti. Kanarraa ka'uudhaan Gibxiin hatattamaadhaan Ameerikaarraa wabii nageenyaa barbaadaa jirti. Akkuma hundumti keenya beeknu egaa Ameerikaan ammoo wabii nageenyaa kan isheen kennitu biyyoota wal waraanuuf jedhan lamaan gidduutti erga waraanni dho'ee boodadha. Kana jechuun akkuma Iraanii fi Israa'el gidduutti dho'insi ta'e akkuma Qaataar Israa'eliin rukutamte erga Israa'el Gibxi irratti tarkaanfii fudhatteen boodataa jechuudha. Maarree yeroo ammaa kana biyyoonni addunyaa keenya nagaa dhabanii raafamaa jiru. Uummanni addunyaas waraanni addunyaa sadaffaan dhiyootti ka'uu malaa sodaa jedhurraa kan ka'e yaaddoo fi raafama guddaa keessatti argamu. Israa'el buufata doonii Yemen kan Hodeedaa jedhamu irratti haleellaa qilleensarraa raawwattee jirti. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatiz wabeeffachuun haarii teezaa akka gabaasetti haleellaan kun hidhattoonni Huutii karaa ittiin ulaa galaanaatti ba'an akka hin qabaanne gochuufis jedhameera. Dhaabbanni Huutii shororkeessaa ta'e ulaa galaanaa akka hin argannee fi qilleensa itti cufuuf Israa'el buufata doonii Hodeedaa irratti haleellaa gaggeessitee jedhan. Itti dabaluunis dhaabbanni shororkeessaa Huutii Israa'el irratti haleellaa gaggeessuuf yaaluu hin dhiisu taanaan haleellaa laalessaatu isa eeggata jedhan qondaalli Israa'el kun. Israa'el haleellaa qilleensarraa Yemen irratti osoo hin gaggeessin dursitee haleeluuf akka jirtu beeksiftees turte. Torban lama dura Israa'el haleellaa magaalaa Sanaa irratti gaggeessiteen ministeera muummee Huutii dabalatee ministeerota Huutii hedduu ajjeeftee turteetti. Oduu amma ba'aa jiruun ammoo Israa'el haleellaa cimaa yeroo dheeraaf karoorsaa turte magaalaa Gaazaa keessatti jalqabuun dhaga'ame. Halkaniidaa loltoonni Lafoo gara qarqara magaalattiitti akka dhiyaatanii fi haleellaan qilleensaa cimaan raawwataa ture. Filisxeemonni kumaatamaan lakkaa'aman karaa daandii qarqara galaanaa tokkichaatiin gara giddugalaa Istiriippichaatti baqachuuf kan dirqaman yoo ta'u, namoonni 100,000 lakkaa'aman kanneen duraan baqatanii achi jiranitti ni makamus jedhamaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaa'uun duulli cimaan bakka Hamaasitti deeggarsa guddaa qabu irratti banamuu ibsaniiru. Loltoonni Lafoo Israa'el kallattiidhaan gara Gaazaatti nam'anii jiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaa'uun duulli cimaan bakka Hamaasitti deeggarsa qabu kun akka jalqabe ibsaniiru. Haa ta'u malee hoogganaan mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Volker Taarkii garuu haleellaa kana guutummaa fi ifatti fudhatama kan hin qabnedha jechuun balaaleffataniiru. Bakka biraatti ammoo koomishiniin qorannoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii Israa'el Gaazaa keessatti duguuggaa sanyii raawwachaa akka jirtu adda baasee jira. Hiriirri gurguddoon Filisxeemotaa gaarii harreetiin konkolaataa meeshaa ol ka'aa hidhaman yookaan miila isaaniitiin gara kibbaatti yoo yaa'an yoo baqatan mul'ataniiru. Raayyaan ittisaa Israa'el IDF namoonni gara 350,000 ta'an magaalaa Gaazaa keessaa baqachuu isaanii kan tilmaame yoo ta'u,
jiru. Haa ta'u malee namoonni sana caalaan iddoo sanatti akka hafanis tilmaamameera. Lammiileen Filisxeem hedduun gara kibbaatti deemuu akka hin dandeenye yoo dubbatan, kaan ammoo Israa'el achitti haleellaa qilleensaa waan raawwatteef kibbaa fi giddugaleessa Gaazaas nageenya hin qabu jedhaa jiru. Gariin gara kibbaatti deemuuf yaalan garuu bakka dunkaana isaanii itti dhaaban waan hin arganneef gara magaalaa Gaazaatti deebi'anii jiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaa'uun hooggantoonni Hamaas bakka jiran hundatti ni adabamu jedhan. Kun hangaan Israa'el hooggantoota Hamaas biyyoota alaa jiran irratti haleellaa raawwachuu itti fufuuf karoora qabaachuu agarsiisa. Naataaniyaa'uun wayitaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoo waliin Yerusaalemitti ibsa kennanitti biyyi hunduu diina isaanii daangaan ala jiran ofirraa qolachuuf mirga qabu jedhaniiru. Israa'el qilleensarraan wayitaa michuu Ameerikaa kan taate biyya Qaataar haleeltee Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka itti muufatan ibsanii turan. Hamaas haleellaa sanaan namoonni jaaduu ibseera. Garuu hooggantoonni isaa baraaramuu himee ture. Tarkaanfii Israa'el Qaataar irratti fudhatte sanaa booddee biyyoonni Afrikaa kanneen akka Naayijeeriyaa, Itoophiyaa fi Keeniyaa tarkaanfii sanatti naasuu itti dhaga'ame ibsuudhaan Qaataar bukkee dhaabbachuu ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haleellaa Israa'el du'aatti raawwatteen yaaddoo qaban ibsanii Qaataar waliin akka dhaabbatanii akeekan. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haleellaa Israa'el fulbaana duwwaa 9/2025 du'aatti raawwatte hordofee Qaataar waliin akka dhaabbatan himan. Haleellaa kanaan Israa'el marii araaraa United gaggeessitoota Hamaas waliin qindeessitee hirmaachuuf kan turan gaggeessitoota Hamaas irratti xiyyeeffattee akka turte gabaafame. Jira. Ibsi mootummaa Qaataar irraa ifoomii akka agarsiisutti muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Imraa Qaataar Sheek Tamiim bin Hamad Altaaniif bilbilaan wayitaa waliin haasa'an haleellaan Israa'el raawwatte kun sirnaa fi seera idil addunyaa kan sarbee nageenya Qaataarii fi kan naannoo baha jiddu galeessaas rakkoo keessa kan buuse jechuu isaanii ibsamee jira. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Qaataar araara naannoo fi kan idil addunyaa keessatti baataa jirtuuf jajaniiru. Sheek Tamiim gama isaaniitiin biyyi isaanii Qaataar nageenyaa fi walabummaa daangaa ishee tikfachuuf tarkaanfii barbaachisuu ni fudhatti jechuudhaan deebisan. Itti dabaluunis yeroo kanatti Itoophiyaan Qaataar faana dhaabbachuu isheef uummata Itoophiyaas galateeffatanii jiru. Bulchaan Qaataar kun kamisaa fulbaana 12/2025 Keeniyaa fi Ruwaan Rwandaan akkasumas Naayijeeriyaan bifuma wal fakkaatuun haleellaa Israa'el balaaleffachuun ibsa baasuun isaanii ni yaadatama. Kun kanaan ta'ee utuu jiru Odeessaa irra ba'aa jiruun ammoo humnoonni Israa'el gudeeddii fi haleellaa saalaa biroo raawwachuu gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii mul'ise. Gabaasni haaraan mana maree mirgoota namummaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii irraa ba'e Israa'el Gaazaa keessatti duguuggaa sanyii raawwachaa jirti jechuudhaan argannoo United Nation isa cimaa ta'edha jechuun gabaaseera. Gabaasni kun humnoonni nageenyaa Israa'el lammiilee Filisxeem Gaazaa irratti miidhaa saalaa fi koorniyaa irratti xiyyeeffatee qaqqabsiisaniiru jechuudhaan ibseera. Kunis gochoota gudeeddii miidhaa saalqunnamtii fi haleellaa saalaa biroo kanneen miidhamtoota irraa miidhaa qaamaa fi sammuu garmalee geessisan dabalata jechuun ibseera. Gabaasni kun akka jedhutti miidhaan saalaa uummata irratti raawwatame kun qaama tooftaa bal'aa adabbii waloo uummata Filisxeem guutuu cabsuu fi xiqqeessuuf yeffate ta'us ibsee jira. Dabalataan humnoonni Israa'el tarkaanfiiwwan dhala dhorkuu hojiirra oolchuu isaanii bira ga'uu fi haleellaa kiliinikaa haala hormaataa dhala namaa irratti hojjetu guddicha Gaazaa irratti raawwatame kaasuun samuuda miciree dhala namaa gara 4,000 barbadeessuu gabaasichi eereera. Komishiiniin qorannoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii Israa'el lammiilee Filisxeemotaa Gaazaa irratti duguuggaa sanyii raawwatteetti jechuun ibseera. Akka ibsichaatti gochoota duguuggaa sanyii 5 seera addunyaa jalatti ibsaman keessaa 4 erga waraanni Hamaas waliin bara 2023 jalqabee as raawwatamaniiru jedheera. Kunis miseensota garee tokko ajjeesuu, miidhaa qaamaa fi sammuu hamaa irratti geessisuu, itti yaadanii haala garee sanaa dhabamsiisuuf yaadame uumuu fi dhala dhorkuu fe'is jedhameera. Ministeerri dhimma alaa Israa'el garuu gabaasa kana gabaasa dabaa fi sobaa jechuun balaaleffataniiru.
faallaa gabaasichaa inuma Hamaastu Israa'el keessatti duguuggaa sanyii yaali jechuun himatan. Erga waraanni kun jalqabee saleellaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 65 ta'an ajjeefamuu isaanii ministeerri fayyaa naannoo sanaa kan Hamaasiin geggeeffamu ibseera. Irra caalaan uummataa sirra deddeebiin buqqa'aniiru. Manneen parsantii 90 ol barbadaaniiru. Haalli sirna eegumsa fayyaa, tajaajila bishaanii fi wabii nyaataa manca'ee beelli ga'eera. Komishiiniin qorannoo idil-addunyaa walabaa bara 2021 mana maree mirgoota namummaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti hundeeffame sarbama seera namummaa fi mirga namummaa idil-addunyaa Gaazaa qorataa tureera. Gabaasni komishiinichi baasee akka jedhutti aangaa'onni Israa'elii fi humnoonni Israa'el gochoota duguuggaa sanyii 5 konvenshin duguuggaa sanyii bara 1948 jalatti ibsaman darbuun duguuggaa sanyii raawwataniiru jechuun gabaaseera. BBCtu gabaase. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessoo wayitaawaa galgala kanaaf isiniif qindeeffanne kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jetturraa kaa'adhaa. Like share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kan erga gootanii kaasee qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatotaan booda odeeffannoo haaraaf wayitaawaa gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti turtiin turtee gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.